سفينة قلني سممورني سنيور ما تبوتي كوتي أكبو سناجرني بروني دربانون دمتو سبكو غدا بويتا نونو فيسيسي نتناي ودتا ورا ولا بيسوما أيار غدا أبا والبيكا ديني كيسا حابتو واللي برادر ما سنكو وسكي صحابت ورمونتو أبانتو آجتك بروا تنبات إنا قرقربات والقبادة أكتب تبالي دلالة أكتب تبالي نلالة ومن شكانا أجيتني أقولين أروان كانت تندي سيدي سوام أجيتني أقول دي سيدي باي سنجالة توقع warra afaan tokko warra garaa tokko warra malli tokko warra manni tokko rabbi nu haa godhu warra mana tokko cha ijaaratu rabbi nu haa godhu warra gaaddisa tokko jala dhaabbatu rabbi nu haa godhu warra afaan wal beekee beekaa ofii ammatu rabbi nu haa godhu warra beeytuu ofii ammatu rabbi nu haa godhu warra maatii ofii daraarsu rabbi nu haa godhu daraaraa bakka gahu rabbi nu haa godhu. Akkam nagaa jirtu nageenni badhaadha bafayyumaa baga nagaan dhuftani baga waaqayyo asitti bakka kanatti waliin nu ga'een isiniin jedha. Egaa ganna 50 kana oggaa dabarsinu waan bu'aa arganne maalirra akka geenye waan gahaa ta'uu baate hanqoo ta'ee guutuu ta'ee hundi keenya iyyuu sammuu keenya keessatti hin beekne. Rakkinni keenya immoo maal akka ta'e hundi keenya iyyuu hin beekne. Gufuun maal akka ta'e hin beekne. Addunyaa kana keessatti biitti bilisomte hedduudha. Ibn Ameerikaan illee gabrummaa jala turte jedhana. Nurree har'a waan eeggannu bakkaan ga'uudhaaf tokko ta'uun nurra jira. Warrootiin keenya kan akka Waaqoo guutuu jagnoonni keenya kan akka Taaddasaa Birruu sodaattuun turre lubbuu isaaniitiif hin sassanne qabeenya isaaniin sassanne jireenya isaanii ijaarrachuudhaaf hin yaanne wanni guddaan isaan yeroo hunda isaan fuuldura ture maal hoggaa jettan ummanni Oromoo bilisoomee ummanni Oromoo guddatee dagaagudha waan isaan nu lakkisanii deeman fakkeenya guddaadha jechuufan wanni isaan nu dhiisaa nu dabarsanii too deeman kuni nuti yeroo hedduu yaadachuun nurra jira hundi keenya iyyuu sammuu keenyatti qabannee ijoollee keenyatti illee dabarsuun nurra jira isaanirraa ka fudhanne kana ijoollee keenyatti yoo dabarsine malee qabsoon keenya hin qabatamuu hin dagatama waa hundaayyuu dagachuu dandeenya haga yoomitti silaa baqannee biyya ormaa jiraanna biyya oduu qabnu maaltu nu dhibee ganna 50 kana keessatti wanti bilisummaa nu dhowwe maalinni sammuu keenya keessatti haa qaabannu yaa sirreeffannu namni dogoggorra hin jirru dogoggora irraa mooyyuu barachuun nama qaroodha namni dogoggora irraa barate of sirreessu nama qaroo kanaafuu hin dogoggorru hin jirru dogoggora keenya irraa barannee fuulduratti tarkaanfachuun nurra jira maali oromummaa keenya hin irraafannaa ka tokko nu tolchubee oromummaa keenya yoo oromummaa keenya yeroo hunda hanqaabannu ta'e wal jidduutti jibbansa oofuun nurra hin jiru obboleewwanni obboleessi obboleessa irratti mooyyuu jibbansa ka oofu hoo ta'e obboleessi obboleessa irraa ka fagaatu hoo ta'e
kuni fuulduratti waan sammuu keenya keessaa qabnu waan nu hedannu argachuudhaaf gufuu guddaa nu fuulduratti ta'a. Kanaafuu tokkummaa keenya haa jabeessinu, Waaqayyo tokko nu haa tolchu, Waaqayyo obboleewwummaa keenya haa jabeessu, Waaqayyo jaalala nu jidduutti yaa dagaagsu, Waaqayyo jibbansa nu jidduu haa dhabamsiisu. Warra nu jidduutti jibbansa oofu, obboleewwan jidduutti jibbansa oofu Waaqayyo daaraa haa godhu. Biyya keenyatti mirgaan akka gallu Waaqayyo nu haa godhu. Galatooma inni isiniin jedha. Nagaan ooltanii nageenyi sanbadaadha fafayyaa waan namni dubbachuun faayidaan qabda waan guddoon dubbaddu waan lam callaa saniin jedhe yoo amma suuraa armjal ciiftan laalle warri gaaf nun dhalatin gaafa namni alm jiru kun yoo jaarolee kan taat malee tokkollee hin dhalatin du'e guyyaa irraa Oromoo isii akkam jirtu beek hojja sila kaasanii nam gaafatan yoof gaafattan maan gartan ammoo amma waan guddoon dhibiin Oromoo waliin hojjettaaf ta'am guyyuma akkana warri kun Oromoof du'e guyyaa warra dhumno jedhan nama gamii walta dhufuu danda'a Oromoo Oromummaatti akkasiin Oromummaa nu isan keessa hin jirtu nu keessa hin jirtu wanni nu keessa jira nami fagoo waan Oromoo keessa gale warri du'anaaf maal laal mee warri kun maan irra du'i anni irratti hin doone hadha irratti hin doone Oromoo bakka tokko hin ga'u fula isiin qar jirtirra fula tokko hin ga'uuf du'an lubbuun isaanii wanni isaan irra du'an karaatti nam jirirra silaafummaa lojja nami jiraatu nami jiru wanni nami ilmee dhaluuf wanni nami niitii fuudhee ilmee dabarfatuufi yoo ati dooti ilmeen tantee bakka ati buutu sun sii cufti ilmi Oromoo dargaggeessa kan gahuun waan fulaa abbasa cufu qara yoo kan ciiftan uf laaltan mee uf gaafadha waan jennu amma wanni inni gabaabduuni warra kana waan dhibee jala damno jawanni warri du'eefilleen karaa tafte rabbiin lubbuu warra baasee ibiddi jala baasee karaa tafu dhowwin inni waaqa kadhannuufi gabaabaatti kanaafi wanni lubbuu warra karaa tambisee suura malee waa warri irratti fulaa ga'uu dhowwe nuu ciisa kana duub fulaa wanni sun fulaa hin geenneen irra buune nami hojjaman akkana kan jaarrate man kana wanni ollaa ba'u utuba jala jiran utubaan guddaan kun Oromummaa malee Wallaggaan nun baaftu, Arsiin nun baaftu, Shawaan nun baaftu, Booranii nun baaftu, fulaa sunii galaa Oromummaa deebi'a. Kanaaf hawwannan isin jedha ganuma rabbi tokko nu haa tolchu dhiig jaallowwan keenya rabbi badii haa dhowwu rabbii war takka ta'ee karaa takka yaa'ee afaan takka dubbatee fula takka dubbate rabbi nu haa godhu. Kanaaf tokkummaa hajabeeffannu tokkummaa walgul hayaanu Oromoo walgul iyyaatu waldur iyyaatu walduu biyyaatu dhibee Oromoo suni awalgul yaanu naga oraa bulaa deebana. Guyyaa har'aa ayyaana waggaa 50ffaa ilaalchisee Seefuu Abdaa Garaadoo seenaa ayyaana kanaa ilaalchisee waan tokko isa gabaabaa nuuf kennanii gara waltajjii dhiyaadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسي وياك أنا سبابي سبلمون اللين كيسمون الافتادي بكثرة أرقمتن مرنو مقاكي يافي مقا أمتا كينتين وبشكين تخبجني دفوف بسنقاتهم فتا إيقاسان ينبود أموتو ayyaanni kun ayyaana dhombir eegalame kajinin narwaaqoo guututiin eegalame hayyoota korneerota jinnaarota isaanii waliin hayyoota isaanii waliin hayyoota wajjiisanii waliin ka eegalame bara 1963 irraa qabee arda ayyaanni kabajamu kun waggaa 50 arda guutee kanaaf ammootu kanarratti nu hirmaattanii sagantaa itti aanuun maanguddoon itti aanu istartanii irraa bayaa baga nagayaan nu dhiyaattan isinin jedha. Wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Isinin jenna
Fiancee Haji Abbadoon waa'ee Omberirraa keenyaaf nuuf dabarsan. Haji Abbadoon uliyaadhaan. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى نقال افتنجد جولان اسم قلت وفرنا فودا سقال جهاتا من السدي يارو جلق أواتف وبان رمو أكا جارمات في كل ميسي أبسوه لأنه دين الراواتيف ويا أطاته إيادتان برا نقال افتن بقى نقال جيتا Loombirii jechuun maal jechuudha? Loombirii jechuun qawwee gabaabduu saanjaa qabdu tajaajila ija nyaattu jechuudha. Eessaa dhufte qawween loombirii? Itoophiyaa keessa gabbaatee hin baane bara 1963 jeneraal Waaqoo guutuu namlaa dhiqanii gargaarsa gaafatanii gargaarsisanii qawwee 42 kennaniif loombirii jedhama maqaan isii. Toomis lama waliin jira. Achirraa ibiddi faca'ee Oromiyaa hunda wal ga'e jechuudha. Kanaaf qabsoon Omberii bara 63-64 miti. Yoo hin beekne isinitti himna, kan beekne illee itti himna. Bara 62-63 bara 65-63 jalqabni isii. Kanaafuu akkasitti beektanii akka dhala dhufuuf dabarsitan kabajaadhaan isin kadhadhaa. Kabuttaa keessan namawwan jedhan qabsoota kan cabsuuf qabsoon tun fincila diddaa gabrummaati yookaan ammoo gibira diddaa Amaara lolanii warra jedhu jira. Hin beekna wanni warsuu hin jirtu miti. Bifa jaarmayaatiin jeneraal Waaqoo guutuutiif hoogganoonni isaa wajjin jiran isaan waliin qabsaawan ka asirratti ammoo maqaan dha'uuf jiraatu akka nadaamatiin agartee nuu dabarsanii hin dhageeffattanii maquma jaarrummaatiif walgahii isinii hiikuuf ol dhaabannee waa'ee silaa irratti haasofnu barruudhaan isinii dabarsanii galatooma isin jedha. Kabajamtoota sabboontota uummata Oromoo hayyota daldaltanii fi abboota biyya keessatti baga guyyaa kabajamaa kanarratti waamicha keenya kabajanii murteessaa jira. Ijaarsuudhaan seenaa gabaabaa qabsoon Omberii waan hayyootaa fi gootoowwan kaleessa kafalan hanga waraabbii galaana kan ta'uudhaan cimsaa waan hin geenye seenaan Omberii bifa gabaabaadhaan uummanni Oromoo gabrummaa jalatti erga kufe irraa kaasee yeroo inni qabsoo falmaa irraa dhaabbate takka jaaka jirre roorroo diinaa sadii calanqoo harka muraa aanolee harma muraa sadii dargaggoo kanneen fakkaatan hundi isaatu ragaa shuraafii qabu keessaa tokko. Isaan kana keessa magaalaa bakka jedhamtu bara 1915 Sokumarii fi Booroo jidduutti lafa argamtutti lola hamleennaa tajaajilaa abdii magaalaa jedhamee maqaan kaafame bara 1923 manguddoota Oromoo naannoo san keessa irraa guuramanii bakka hedduu irraa bayanii gabroonfattootatti ergaman keessaa waayuu teessoo nama jedhamu ajjeesuu fi jamboo shankootii fi namoota hedduu hidhuu irraa Muhammad Gadaa Qaalloo bosona yeroo duraatiin bifa gamtaatiin kan itti seene bara 1934 gootoowwan kunneen wal gurmeessanii loltoota Amaaraa yeroo duraatiin duratti bayanii bakka Weelman Malkaa Roqaa jedhamu irratti lolli guddaan deeme. Reeffa Amaaraa walirratti guuruudhaan Malkaan Roqaa maqaan isii jijjiiramee waggaa 42 guutuudhaaf akka ittiin waamamu Weelman Malkaa Amaaraa kan jechisiise gootoowwan lola san keessa irratti hirmaatan keessaa Cirrii Jaarraa Hambisuu Haajaliyyii Dibbee Yakkoo Sheekoo Guttaa Kumbiitarree Irreessa Combee Toolee Gomuu Jaarraa Abdii Gutar Muhammad Karree Gutar Muhammad Jantoo Minaa Guttaa Baddaa Goobana Dayyuu Haaji Goobana Yuuboo
roba gadaa hakura waaqoo lugoo isuu jiloo bariisootii fi aagaa teessoo akkasumas haaji jaarraa fulqixuu namoonni jedhan walirra hagoo lola san keessa irratti amaara walirra tuuran keessaa hagoo yoo ta'an baruma sadarkaa haasamootaa keessa mootummaan Hayila Sillaasee mooraa ummata kanarraa isarra ga'ee walitti buuruudhaan namoota naannoo sanniin keessa qubatan hayyoota beekamoodhaa fi bulchitoota gosaa sultaan Nuhoo Daadhii Tarree gosa Arsii irraa sultaan Hasan Gabaabaa gosa Garrii irraa Qannaasmaat Huseen Xaahiroo Yaayyaa gosa Arsii irraa Huseen Abdullaa Gooroo gosa Arsii irraa Ugaas Haaji Huseen Soomoo Intalee gosa Karallee irraa Fitoraarii Abdii Gudal gosa Gurraa irraa Ugaas Burooguleet gosa Gurraa irraa Ugaas Dalmar Harree gosa warra Duubee jedhamu irraa Ugaas Faattuullee gosa Ugaadenaa irraa Ugaas Muktaar Taayirii fi namoota hayyootaa fi beekamtoota gosaa nama 30 ol ta'an walitti qabuudhaan humna waraana mooraa waraanaa Nageellee Booranaa jiru keessatti qorannoo ati gosa kam eessarraa dhuftan amantiin keessan maali gosti keessan yoomirraa lafa tara dhufee qubate wanneen kana fakkaataa irratti geggeessuudhaan muddamsuu ofirraa qabu ni gabaabsa jedhee gosoota kanneen akka tokkoomanii sodaa amaaraa kan duraan jiru fanxoo cittoo irratti fanxoo dabalaniif taasisu. Bara 1962 keessa gosoota Arsii naannoo madda walaabuu qubatan nama 1,000 ol ta'u walitti guuruudhaan bakka bu'aa mootummaa Hayila Sillaasee irraa namni Taaddasaa Tagany jedhamuu fi ajajaan waraana naannoo sanniin keessarraa jiru Koloneel Zawudee Xilahuun namni jedhamu nama 1,000 ol ta'u walitti qabee mooraa waraanaa keessatti lafti teessan dhaddacha warraa fi gaafii tokko maletti akka lafatee irraa nuu baatan sababaan illee lafatu isin kassasee jedhee yeroo kana Jeneraal Waaqoo Guutuu teessuma keessaa itti bayuudhaan lafti maaliif na kassafti ana kan abba torbatti handhuurri xiyya keessatti awwaalamtee jirtu kassafti sihii laga torbaa itti dhufee iyyuu hin kassafne lagaasii bahee manaasii bahee lagaasii bahee jedhee akka kanaan Waaqoo Guutuu Hisuu Abdullaahi Usmaan Guutuu qabatee Kadir Waariyoo Luugoo Abdurrahmaan Haroo Abdii Huseen Arcummaa Boruu Huseen Abdurrahmaan Jaldoo Roobaa Habbakkee fi Bukkoo Taa'uu Eekoo Muusaa Dooyaa Jaarsootiin wal gayanii marii diina kana ofirraa kaasuudhaa fi uummata lagarraa buqachiisaa jiran kana akkamiin laallanna jedhu irratti fala tokko irra gayan. Fala irra gayan kanaan ammallee bakka lama wal qoodanii Jeneraal Waaqoo Guutuu Kadir Waariyootii fi Huseen Arcummaa qabatee gara eela baalantichaa bakka jedhamutti gosoota hedduu wajjin mariidhaaf yeroo deemu namoonni biroo Muusaa Dooyaa Adam Jiloo Weebeo ifama Muusaa Dooyaa faa bakka qubsuma jaarrolee manguddoonni Camarrii Guutuu Hisuu Adam Jiloo Weeboo Ibraahim Quriifaa jiranitti deebi'anii dhaamsa gosoota kanneen irratti walii galan murtii irra walii galan himaniif eela baalantichaa jechuudha. Yeroo kana keessa Waaqoo Guutuu Kadir Waariyootiif Huseen Arcummaa gara biyya Sumaaleetti gargaarsa meeshaa waraanaa barbaada yoo deeman isaan dura baatii tokko yeroo hin caalin duratti Oromoota kutaa Baalee Konyaa Waabee naannoo Giddiir qubatan keessaa Haaji Isaaq Daadhii Tarree Abdoo Tiitteetiif Siraaj Daadhii qabatee gara biyya Sumaaliyaa deemuun qawwee dhombir 25 lakkoofsaan ta'u argatee itti gaafatama Jawaar Giraazmaat Elemaa jalatti Abdallaa Tubbaa Bashiir Sheekh Kadir Harbuu Abdulqaadir Haaji Muhammad Balee Muhammad Kabir Adam Haaji Adam Waariyoo Abdii Haaji Muusaa Iluu Araarsootii fi namoota 17 hidhachiisuudhaan gara biyyaatti ol deebisan. Bara kanaa 1963 seensarratti Jeneraal Waaqoo Guutuu itti gaafatama poolisa mootummaa Sumaalee yeroo sanii nama Umar Haaji Muhammad Kabir Masallaa jedhamuun itti gaafatama ministeera ittisaa mootummaa Sumaalee Jeneraal Daawud Abdullee fuula duratti dhiyaatee rakkoo gabroonfataan biyya keessaa isa baaseen biyya
afaaniif aadaa isaanii hin beekne fuula dura taa'ee turjumaanaan itti himate. Yeroo kana Jeneraal Daawud fedhii isaanii kana guutumatti hubachuudhaan gammachuudhaan irraa fudhatee Jeneraal Waaqoon itti gaafatamummaa gosoota sanneen hundaa wajjin itti kennuudhaaf Dhombir 41 fi Toomaas 2 hidhachiise. Akka kanaan dorrobni Dhombir kan Muhammad Gadaa Qaalluutiin jalqabe 1963 dhalatee dachee Oromiyaa bilisoomsuudhaaf namoonni 41 Waaqoo Guutuu, Kadir Waariyoo Luugoo, Hussein Achummaa Boruu, Camarrii Guutuu Isuu, Muhammad Haroo Abdii, Hussein Abdii Huqqaa, Isaaq Abdii Ibrahim, Hussein Qurii Bullichaa, Hussein Roobaa Waaqoo, Umar Tuulaa Baraartii, Shukrii Iyyoo Abdii, Hussein Habbakkaa Gooloo, Sheekh Said Haroo Bariisoo, Sheekh Idris Haroo Bariisoo, Muhammad Waaqoo Gadaa, Tahir Saaqa Kottee, Baatii Waaqoo Hullee, Nuur Yisaaq Dhattee, Aliyyee Abdii Ammoo, Aliyyee Roobaa Shalaw, Ahmad Waaqoo Gadaa, Ahmad Saaqa, Baatii Yuuboo Jaarraa, Abdii Yuuboo Jaarraa, Jibriil Ibrahim Muusaa, Hussein Kottee Gadaa, Galchuu Bakkayyee, Muhammad Dayyuu Isaaq Gadaa Jaarraa, Hussein Tumtuu, Muhammad Roobaa, Abdulqaadir Waaqoo Gadaa, Hussein Hassan Gabaabaa, Adam Ilimaa Bariisoo, Muhammad Caamaatii fi Hussein Roobaa Shalawan. Namoonni jedhaman qabsoo bilisummaa Oromoo kan jalqabaa Dhombiriin turfamu hidhannoo isaanii fudhatanii ammajjii bara 1963 Somaaliyaa irraa bahuudhaan baatii lamaatiin boodatti Konyaa Dalloo Aanaa Madda Walaabuu Laga Gannaalee Malkaa Annaa bakka jedhamu irratti caamsaa jalqaba bara 1963 rasaasa boonsaa duraa gabroonfattoota Habashaa kutaa arfaffaa waraanaa irraa kan bahe Cibirraa tokko nama 600 ta'u Shaalaqaa Buzunaa nama jedhamuun durfamu walitti Dhombir waan baheef mudhifate. Gurmuu waraana naaxanyootaa 600 ol ta'u kanaan wajjin lolli falmattoonni Dhombir jalqaba godhan kana keessa irratti lola seena qabeessa kana qawwee otomaatika yeroo san godhakka otomaatikaa qabu M1 jedhamu 8 fi akaakuu garagaraa 13 irraa hiikkachuudhaan reeffa naaxanyoota yeroo duraatiif daa'immaniif dubartii daawwachiisan. Jalqaba qabsaa'ota kanneen irraa Nuur Isaaq Dhattootii fi Ahmad Muhammad Baladee wareegamaan qabsoo gosaa kanarratti